Asuma harka fuudhee akkam jirtan nagaa keessanii hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu akkam turtan akkam isaa kana keessan lafaaf iddoo jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechaati. Baay'ee tokko gargar fagaannee baay'ee isin yaadee jira. Mee akkam jirtan isin nagaa keessanii nuti kinoo akka kanatti jira. Oromiyaa gara wadhakkaa geenya jira. Jirtu mee akkam baay'ee tokkoon isin yaadeen isiniin jedhaa badaa tokko beektanii. Namni mana ba'u malee akkatti galu hin beekamu akkatti gahu hin beekamu jedhu kuni dhugaadha jechuudha. Maaliif keessattuu ijoolleen biyya hambaa keessa jiru jechuudha. Sa'aatii kanaas dhufuudhaaf baay'ee tokko sardamna hundi keenya iyyuu jechuudha. Gara biyya keenyatti galla jennee baay'ee tokko sardamna. Haa ta'u malee biyyi keenya akka achi teenyee tilmaamnee yaadnu sana miti isiniin jechuu barbaadetananii walumaa galatti haalli biyya keenya baay'ee tokko kan keessa darbee bashitanya nama gochuu danda'udha jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf namni fayyaan dhufee jechuudha cinqataanii ni dhukkubsata. Kana isiniin jechuun koo haala jireenyaa osoo hin taane haaluma nagayaatiin kan wal qabate jechuudha. Haalli nagaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa baatanii suuqii tokko keessanii deebuudhaaf siiqiqii hagamii keessa akka jiran har'an isaanii hubadhe jechuudha. Waggaa dheeraa keessa halaala taayitoonii amma ta'es ta'u nuti achitti jechuudha. Yaadannoo ta'e malee akka kanatti hubannee ijaan jireenya isaanii gadi fageenya keessa buunee nagarru. Garuu namni dhufee as ga'e dhugaan isiniin jedha dhugaa dubbachuuf. Keessattuu kan naannawaa shawaa kaabatirra jiru kuni beekani. Waaqayyo bichaan garatti dabarsuus garanni itti murtaa'u rabbiitu beeka malee dhugaan isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Fayyaa nagaa dhufee as ga'e haaluma kana waanuma bakka walumaa gala jireenya bakka kana ilaalee dhugaa baay'ee tokko dhukkubsadhee cinkata ta'e jechuudha. Maaliif gadi baatee akka garaa keetti suuqii tokko dhaquu hin dandeessu. Silkii akka kanatti amma gabbayee iddoo keessa taa'ee isin taasisuu kana baattee gadi ba'uu hin dandeessu. Baay'ee ulfaata isiniin jedha bakka. Gadi baatanii tuma bakka garaa keessanii ga'uudhaafi baay'ee tokko ulfaata. Haa ta'u malee biyya ofiiti waan sanas ta'e kana biyya ofii bakkitti keessa deeman hin jiru. Inni ala jiruyyuu eessaan galluu eessaan gara biyya keenyatti deebinuu jenneeti kan nuti cannaqamaa turre. Haa ta'u malee asillee ga'ee ilaalee jira. Hagamta akka ulfaatu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa isiniin jechuuf. Jireenyi biyya kana keessa jiru baay'ee tokko kan nama gaddisiisu. Waan ijaan laaluun illee dasa nama hin jennee gurraan dhaga'u illee bakka nyaachuuf dhuguuf illee kan baay'ee tokko nama rakkisu jechuudha. Inni akka saniin isiniin jedha. Maalumaafuu warri biyya keessa jirtan jechuudha. Warri biyya alaa keessa jirtan keessa osoo hin taane yeroo baay'ee jechuudha. Boruu iftaan gallee warra keenya laallaa. Har'a kana godhannaa iftaan kana godhannaa goonet kana xumurree galla jenna. Garuu isaan hagamta akka jechuudha. Ijaan nu arguuf hagamta akka dhoobatan maaliif haaluma nagayaatti wal qabatee boru duunaa iftaan duunaa haala jireenyaa waan ofirratti du'aaf eegan jechuudha. Sanarraa kan ka'e jechuudha. Haala isaan keessa jiran dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko kanan kana dura iftaan boru jechaa ture natti dhagahame jechuudha. Maaliif eenyumtuyyuu bakka biyya ormaa itti irraa guduufatta malee itti guduufachuu hin dandeessu jechuudha. Zooroo bakka deemee namni gara biyya ofiitti galuu hin dhiisu. Kanaaf gizuma achi jiru sana boru iftaan guduufannee kana goona miti dhufnee warra keenya kan akka kanatti akka midhaanii akka bishaaniin dhoobatan kana ijaan agarree sana boodallee deebinee hoda lagannes rakkoo tokko hin qabu. Maaliif eenyumtuu as ga'ee jechuudha. Maaliif haala jireenya achii yoggaa isiniin jedhu maaliif hamma ta'e tokko cinqata wanna badaa tokko jaayina agartanii akkaataa itti namni itti du'u akkaataa itti ilmi namaa tasa qaayyee mangadirra bahee lammanaa jiru achi amma ta'es irra keessa malee akka kanatti qaama dhuftanii gaafa as geessan immoo baay'ee qalbiin keessan gadi caba jechuudha. An dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko baay'ee qalbiin koo na cabuu bira darbee nan dhukkubsadhe isiniin jechuuf nan amantan dhugaa jechuudha. Maaliif yeroo namni dhufu sammas taanaan ammas kinoo har'as kalee dheengaddas taanaan baay'ee rabshaa guddaadha kan jiru jechuudha. Maaliif uummanni maatii isaa fudhatee kan garatti deemu dhabee mangadii irratti jechuudha kan beelaan dhumaa jiru. Kana gaafa laalan keessa nama cannaqama. Isaan immoo iyyuu warri keenya immoo kanuma keessa iyyuu darbanii osoon dhala koo argee du'e maali kan jedhaniitu iyyuu itti faradantu jira jechuudha. Maaliif namni baay'ee namooti baay'een irraa fagaannetti halaala jirra waan ta'eef isuma sana osoon isaan argee du'e kan jedhantu caala jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Haa ta'u malee kana sanas ta'e kana bakkuma jirrutti kadhannaa osoo taasifnee waaqayyoon kadhannee yaa waaqayyo maatii keenya nagaa nuuf godhe jennee hamma danda'amaa ta'e tokko rabbitti bo'uun barbaachisaadha. Innaa bakkuma jirtanitti waaqayyoon kadhadhaa. Eenyumtuyyuu kan maatii asii dhabee haadha abbaa dhala obboleessa kana asii dhabeen jiru jechuudha. Biyya ofii keessa hamma fe'es ta'uu dhabanillee jechuudha. Ollaan ofii namni wajjin guddatan iyyuu hamaa isaanii gaafa dhagaan baay'ee tokko namatti dhagama jechuudha. Innaa jireenya biyya keenya keessaa akka kana fakkaatan isiniin jedha.
maaliif bakka garaa keessanii geessanii waan tokko gadi baatanii jechuudha firii taatanii firii damee argattanii waan tokko dalaguu hin dandeessan jechuudha malee ndaa'um gaafa gara biyya keenyaatti galle viidiyoo seeraan hojjennaa viidiyoo dalaguu hin dandeenya maal jenna achiteenye unkaan kan viidiyoo dalagda miti isiniin jechuudha dhugaa isiniin jedha nyaata gara keessan buufattanii nyaachuu hin dandeessan maaliif ilma namaa laaltanii cinqata haala biyya kana keessa jiru laaltanii ta'uu jechuudha nyaachuun nuun ulfaata jechuudha akka gama kootti jechuudha akka nufi kootti ka'ee bashita nyaata jette jechuudha badaa tokko ulfaata jechuudha baay'ee tokko jechuudha maaliif agan dhukkubsadhee baay'ee tokko basa qayyoottidha kana nan yoonnoodhe torbee sadii ga'uu fan deema garuu haa ta'u malee baay'ee ulfaata bakka garaa keessanii geessanii waan tokko dalaguu hin dandeessanii silkuma tana amma guyyaa tokko jechuudha fuudheen ba'u gadi fuutee gaafii tokko malee si gaafatu sana boodatti keetee bira darbuudhaa dubbachuun hin jiru dubbannaan gaddafaanii nama biraa deemu jechuudha jecha tokko malee jechuudha silkii naa kennuu siin jedhan baastetti kennu qofa jechuudha sanarra silkiin mana godhameeti malee silkii akka garaa keenyatti baannee deemuu hin dandeenyu jechuudha silkii fudhattee keessattuu silkii akka irratti xiqqoo shanuu kana baatanii deemamuu hin danda'amu jechuudha keessattuu kan nuti amma naannawaa kanatti ta'aa jiru jechuudha gara shawaa kaabaatti ta'aa jiru waaqayyo isinitti hin geessine isiniin jedha nuti warra keessa jiru hagamta akka cannaqamaa jiru hagamta akka ofirratti eegatii jiru nutu beeka jechuudha kanaaf bakka jirtanitti kadhannaa taasisaadha waaqayyo nu yaadatu kuni ani hin beeku waan furmaata ta'us hin jiru rabbi bicha furmaata isaa nuuf kennuun isiniin jedha innaa kanumaaf anbadee isinis hin fagaatina narraa laayikii gochuudhaan sabskiraaybii gochuudhaan walaa jajjabeessuun isiniin jedha maaliif saatii dhabaaf osoo hin taane bakka firii damee ta'e namni waa tokko sammuu firii ta'e tokko waan tokko dalaguu sababa hin dandeenyeef badaa irra galuu dhiisuu hin danda'a innis waan naqaxaa jiru natti fakkaatan isiniin jedha haasaa isinitti hin dheeressu innaa jireenyi biyya kana akka kana fakkaata achi teenya gaafa gara biyya keenyatti gallee osoo maatii keenya agarree jennee cannaqamna asimmoo yoo dhufne badaa waan baay'ee ulfaatudhaan isiniin jedha sanas ta'e kana waaqayyo jiraatadha hundumaa yoo rabbii danda'a innaa akkasaniin isiniin jedha እና ከሰኔንስ ንንጀዳ ነጀጀቤሰዳ ሰብስክራይብ ጎቹን ላይክ ሼር ጎቹዳኒ ወላ ጀጀቤሱን ንንጀዳ አገንዴቢዬ ሲኒ ወላርገዱቲ በዳስ ገሉዲ ሱንዳንዳ ሲጀመር እንኳን ጂያታ ከሚቲ ቶርቤ ተካዋናነስ ከሰ ቶሮነት ፈካነ ጀለቀባሳ ጀቹዳ ማልፊ biyya ofii eenyumtuyyuu nama mararuu akka kanatti jechuudha garuu cinqata nama keessa dhugaa isiniin jechuufi namni ofirra eegaa yoo gadi baatu ofirra eegaa yoo ol deebitu ofirra eegaa jiraachuun kuni du'a lama dhugaa harka lama du'a wayya isiniin jedha እና akkasaniin isiniin jedha badaas galuu dhiisuu hin danda'a waan ta'eef sabskiraaybii godhaa laayikii gochuudhaan na jajjabeessaa namoonni maatii koo hin turre gara maatii kootti dabalama walaa jajjabeessuun isiniin jechuu jaaladha ilmaan oromoodha እና yaada keessan immoo komentii jalatti nu kaa'aa akkasumas immoo iyyuu kadhannaa keessaniin walaa yaadannu kadhannaadhaan wal yaadadhaan isiniin jedha waaqayyo nuuf dhaga'ee rabbi bara kana nurraa haa jijjiiru malee dhugaan isiniin jedha boru darba iftaan darbe jenna barumaan bara lakkaa jirra garuu barri nuti keessa jiraachaa jirru kun immoo inni akka macarrashaa ta'e beekamaadha jechuudha maaliif dhugaan isiniin jedha nuti gaafa halaala teenya ilaalu waanuma salphaatti ilaalaa turre dhugaa waaqayyoof waani haala salphaatti ilaalaa turre amma kana ulfaatanatti fakkaanne haga gadi baatee suuqii tokko geessee deebuu dadhabuu irratti baay'ee ulfaatan isiniin jedha waaqayyoon bichaan nu haa yaadatu እና akkasaniin isiniin jedha kadhannaadhaan nu jajjabeessaa amma dandeetti keessa waaqayyootti bu'aa rabbiin nu haa yaadatu isiniin jedha እና maaliif akkas fakkaate jechuun keessaniin ooluu kana jireenya biyya keenyaa isiniin jedha baashitanyaa taatanii taftu እና iddoo jirtanitti jabaadhaa dalagadhaa waaqayyoon hunda keenya iyyuu nu haa yaadatu isiniin jedha jajjabaadhaa isiniin jechuu jaaladhaa turtii gaarii isiniin jedha